السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ جافي تكون طبعا أيه. دعتنا وياك هذه وياك رتدي خد آخر قدشان ننسى من عليها ويا جمع لا هنصومنون انتهونا عندنا كم ده انت كنا كرة سدي يو بويا أربعة خمسني خدا أفرتها جمني خدا شنتا ولي دور كنجر خمسة سومن تجرتا جمّا خبا جمّا سومنو دوركا. ايوه عليه صومني هذا صومنون متى أكس دنديس جزاك الله خيرا. يلا توما أيه. السلام عليكم. الو السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أنوارك كم نجيا؟ نجا في يامي. الحمد لله. أيه. كم جافين كبا شيخا؟ أيه قافك. أنا بيتي أنا أبا منك يا والأمني تري بيتي قد ديني جرو لكني والبرن جرو. أنا بقى ديمتين بيجنامات نجرا بيجاربات نجرا إني بيجرا. أيه. أكسيت بقى الدو والأمني الدو إن نافين إني ليتني هنا فهنا مثلا والدت دم لو جرا سودت أمني. أيه. Akkasittiin bakka deemee warra keenyallee egaan dhufee warra keenya sanatti deena jalaa fudhate hedduu deddeebi'ee gizeen deemes inni ittiin deebi'u jeetuma nagalchaa bakka gizeen galee tasaatanuma isaati waan akka bareetan hin dhiisu bakka kan hin deebi'u san warruma keenya dhiisaa gizeen galee waan isaatti deebi'e jechuudha. Ayyee. Amma bakka sanirratti egaan deemes gizee warra keenya dhufees warra keenya kanarratti dhufee asin warra keenya kana cinqaa bakka warri keenyaa fi nu kun wali bu'anii gaa ilmaanii nu jidduu jira harka wal balleessurra anummaan yoon deebiyuma sanaa deemee hojeetiin sababaa sanirra biyyaa jire deeme. Ayyee. Biyya namaa kan egaan dhufeellee bakka nayii hin jeeni beektee nayii kudideensinii kuu bakka ni haqii garaadachitti hin galtaanaan jee. Nikaa qabritti hin galiyyaa? Garaadachitti hin galte malee sumaa'uunii kuu naan jee beekte. Ayyee. Aboo gaafa sanis si karadheeti gaafa sanis hedduu takka si karadhee ani xiqqeenyaan si heerumee xiqqeenyaan walitti dhufnee ani dhiira biraatti sin beeku an dhiirtiin hin barbaaddadhu sin jirtu inni beeytee inni fuudhe usuma ammaas usuu haaluma san keessa jiru beeytee hojimaa kana qame haala heera malee haala biraatti dhufu. Ayyee. Sanirra warri keenya jimaa kana dhiisii bakka jimaa kana dhiisii eega jimaa kana yoo qamaati jimummaan kun akkanatti waan biraa gara si galchee haala biraa keessa si galche jimaa kana dhiisii janii anilleen jimaa kana dhiisii bakka waan kun waa'ee uyruutis waa hunda anaa dandayaa jimaa kana dhiisii atummaan nageetee akkumaan nagayaan ilmaan kiyya kana keessa jiraadhu dhiisii jenneen akkasii jimaa san dhiisi. Ayyee. Jimaa san dhiisee bakka eegas booda ka'ee eega nagitee jimaa dhiise nagee qabaa beekte nagee qabaa xiqqaa guddaa hojii taphataa xiqqaa hojii guddaa hojii qoflee taphata gizee jimaa dhiise. Gizee jimaa qabee amma bakka akkasitti yoo jimaa qabee bakka haaluma biraa keessatti haala maraatuu keessa gala bakka halkan kana an sodaadhaa magaalaan dhaqadhu sodaa gabbee nama biran dhaquu namni na biran dhufuu bakka yoon akkanuma mana keessa taa'oles tiyyeetii jumaa jaarsuma biraa qabde jaa. Aya. Amma bakka sanirratti bakka jimaa san dhiisnaan ka'eetti barnoota dur dhiisee ka'ee deebi'e. Ayyee. Amma barnoota yoon anumaa bakka waa hundanumaa dhiisee yoon anummaan nagee ta'ee sammummaa keessatti nagee taatee ilmaanummaan kiyya kana keessa jiraadhe nagayaan haa baratu jee bakka dhiisee usuma deemee barnoota san baratu jaartii dhalaa biraa fuudhe jechuudha. Aya gabaabsine. Amma bakka akkasitti eega fuudhe booda yoo fuudhellee nagee uummatee haa fuudhu jee itti dhiise bakka
Ega fuudhee tasaata nama isaati an akka nama Allahu alami beekaa gaa waa naafisa jidduu dalaganii rabbumaaf beeka ani waan beeku beeyte anuma tana bakka ega fuudhee anuma tana reebe jechuudha. Ayyee. Amma duuba. Akkasittiin bakka wal dadhabneef. Duuba. Wal dadhabneef deemee bakka anis biyya namaatiin jira inni biyya jira. Bakka ana hiikiin jeeni beeyte na hiiki jennaan siniikuu jeenna didee bakka yoo nani anni kaakiyya garaadachi ittiin galtaa yoo nan siin eenyus abbaan feetettus abbaa feetee ofidii naan jee ni kaakiyya yoo nan siire malee ni kaakiyya ni qamu garaadachi ittiin galtaa naan jee saniifuu akkamittiin ni kaasaa kana irraa hiikuu dandee. Wanni kun waan beeyta nu laalchisuu miti wanni achitti qaadiitti himatteeti qaadiin isa dubbisa. Sigalo jira. Qaadii kan ammas biyyatti beeytee fakkeenyaaf ammoo yoo kaniin biyya kee himadhee biyyatti warra keenya kan nikaa kana qaadiin irraa kutaati an ammas akka warra keenya kan rabshaa godhaan sodaadhe amma duraanuu warra isinii warra keenya warra ijaartiti jeesinii tubbaasee jee warra keenya ol kaasee dhaabu jira beeytee. Gaa wanni akkasiin jiru gaa heeraa jira qaadiitti himatteeti qaadiin furmaata sii kan na'uuti akkasi. Amma fakkeenyaaf biyyaan jiru tanatti gaa akka biyyaan jiru tanatti akka qaadii bakka bu'aa namni godhatee jiruu jira beeytee qaadi jedhanii. Haya. Amma kaas biyyaan an jiru tanatti yoo amma kaasii kun qaadii dhaqee yoo isa san dubbisee afaan isaatis laalee afaan kiyyaas laalee narraa hiikuu hin danda'u. Qaadii uummanni kaayyate. Qaadii seeraa yoo taate. Qaadii seeraa yoo taate. Sheeka. Qaadii seeraa. Dhaggeeffadhuma. Qaadii seeraa yoo taate jaarsa keetis dhaggeeffadhu. Qaadii seeraa yoo taate jaarsa keetis dubbisee siis dubbisee miizaana godhee murtii isinii godha. Hangasuma inshaallah akkasi. Kan magaa walii galatti uummanni bakka bu'aa godhatee amma finnee dhaggeeffadhu. Amma fixee waan isin jee. Qaadii yoo ta'e qaadii sirrii yoo ta'e jaarsa keetis dubbisee siis dubbisee murtii isinii godhaan jee akkasi kalaas fixanne mate. Amma isallee dubbisee beekte bifeen isa dubbisee gaa isa dubbisneeti afaan isaatis agarree akkasitti faskii sirraa godhaan aan jee isa dubbisnee afaan isaatis ilaalee afaan keetis ilaalee akkasitti faskii sirraa godhaa. Akkasi afaan isaatis haa dhaggeeffatu isallee haa dhaggeeffatu achi booda murtii siif godha inshaallah. Ni dandeemaami. Ati akkasitti eegartee haa fixuunne. Ni dandeema akkasitti. Gurbaa dubbisu haa dura. Danda'u kaan gizee durbaa dubbisee baan. Gizee gurbaa dubbisee waan murtii si haa godhu inshaallah. Ayyee taate jazaakumullah. Yaa galatoo. Ayyee salaamatu. Waalaikum salaam. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullah sheekha. Gaafin qaba. Ayyee. Ani ummaan tiyyaanii duute ijoollummaatti nurraa duute biyya namaatiin jira. Abbaan kiyyaa waa'ee abbaa kiyyaa takka irraa si gaafachuu fedhe. Yooni fi maallaqatti ergee obboleessa kiyya kana akkana ta'e kabarachi jiruufis akkana godhii jeen illee hin godhu inni warra biraa qabaa. Warra taatanii fi ijoollee taasan malee tana quban qabu yoon akkana jee abbaa kiyya kana dura dhaabbatee akkana yaa abbaa jeen abbaan sasaan sodaadde akka midhiira wanna kun shari'atti. Ati obboleeyyan kee achi jiru kaasii hojii dhalatan umrii isaanii hangam takka? Kaanis kutaa 8 barata kaanis kutaa amma kaan dhugaa 20 takka kaan 19 akkanuma isaan hundinarra gurguddoodha. Bakka duba isaanitti maal ergine abbaa kee hogumatti ergiif isaanis kophatti ergiif hin dandeenyu kas maaltu walitti fideeti. Si galee? Yoon akkasiin godhe jee isaanii maallaqa fudhatee wayin bitatu arke abbaan kiyya kun hin dhiisu ni barbaadaa isiniin fixaa miti yoo cinqisanii akkanaa jaan. Yoon itti dubbadde asiis akkana jeeni lola waanuma hin godhu dhabeyaan. Ati ni minaajiin isaaniin dhoo'isumatti ergii fi ijoollee naa fayyadamtu waan godhanaa godhatanii. Hanga dandeessu akkas godhe abbaa keetis kophatti ergiif. Abbaa keetis kophatti ergiif yoo gartee abbaa keetti ergite abbaan kee waan isaaniif hin kennineef kophatti isaan garteen dubbatinaa jii dhoo'ifadhaa fayyadamaa jiin.
abbaa keetis gidee inni barbaadutti kophatti godhiif akkasii mataa adda qabi rabbi si haa gargaaru. Amin amin inshallah obboleeyyan kiyya kana isaanii waa furatu yoo arga hin dhiisu barshee qaamallee jalaa hin dubbatina abbaa keessanii isin abaaraa jalaa hin dubbatina hin jaalallee. Ittiin dubbatinaa jeeni ittiin dubbatinaa jeeni hin tuqinaa jeeni. Hayyee ittiin hime inshallah jazaakallah sheekha rabbi umrii isinaa dheeressu waan baay'ee isinirraa barataa jirra. Inshallah abshir amin amin walumaanuu rabbi umrii nu haa dheeressu. Hayyee. Alo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shana wali? Gaafii waliin qabatteetti. Hayyee. Obboleettii kan koo tokkotu jirti abbaa manaa fi wal gadhiiftee turte. Baada kana wal gadhiiftee waggaa sadiin booda abbaa manaa fi sanaan nagaa isaatii walitti deebite. Akkamii wal gadhiisan? Obsi. Akkuma kanaa walitti deebi'an jaalladhamman. Dhaabuqa wal gadhiisanii obsi akkasii midhaabadhu. Wal gadhiisanii ji'a amata sadii booda walitti deebi'anii jechuun jirta. Isaatu hiikee gumeeqa hiikee meeqatti hiikee himi akkasitti meeqa gaafii fiddee dhufte. Galchaa. Gaafii galchaatiin isii shari'aa firdibeetiin gallakiftee isiin malee firdibeetiin gallakiftee waggaa sadiin booda walitti deebi'anii dhaggeeffadhu walitti deebi'anii obsi dhaggeeffadhu shari'aa firdibeetii qaadii miti shari'aa mootummaatiin firdibeetitti wal gallakifte moo qaadii moo firdibeetiin qaadii qaaditti faksii firraa goote? Akkasii qaaditti ofirraa xallaqte humaasiiti barbaadu namni dheera jettee. Qaaditti firraa xallaqte inni quba qabaa? Wayita isin xallaqte? Inni gaafatamee hin gallachiisu jedheeni. Qaadii gaaf. Ani warra koonan jaalladhe. Warra koonan jaalladhaanii kuje. Isin maaliif gaafas mee dhaabbadhu obsi kaana dhaggeeffadhu mee waan isin jiru dhaggeeffadhu hin jarjeerin waan isin jiru inni maaliif gartee isin maaliif irraa hiiktee maaliif gartee qaadii dhayite. Waan qabeenya keessatti walalanii ani fedhu jettee deemtee abbaa kiyyaallee mari'attee jennaani filatu jaalladhee jettee jennaani kaasii amma inni si gallachiisu deeraa deemi shari'aa firdibeetii deemi shari'aa qaadii deemu ofirraa gallachiisu. Jedhanii abbaan kiyya. Rakkoon isiin achi dheeyxeef wal dhabbii qabeenyarra wal dhaban moo rakkoon isaanii maal? Qabeenyarratti wal dhaban. Qabeenyarra wal dhaban. Qaadiin gartee wayitanii dubbisuu anjaaritti yaanii jaaladhaanii kuje. Kas. Isiin qaadii. Amila turte garaa keessaa mucaa qabdi ture akkasuma mucaalee baaftee achiin wal shari'aan kun addaan gara baasee jechuudha. Ati shari'aatu adda baase odoo inni jaalatu akkasii. Duuba. Amma walitti deebi'anii walii wajjin jiraataa jiru. Waliin jiran. Inni gaafa gartee qaadi shari'aanis gaafatu ani jaartii yaanii jaaladhaa. Annan jaalladhaa hin gallachiisu jedhee baada kana kan isaa waraqaa asumatti kan bitanii kan siidhaa fidee siidhaa kenne qaadii. Ayyee. Amma walii wajjin walitti deebi'anii jiraataaru ani illee gaafadheen ture maal shari'aadhuma sana deemteen gaafanne waan jarri jedhanuu maaliif akkasii walitti deebisaa jedheen gaafadhee ture nuti wal jaallatee jiru maal jedhee naan jedhanii. Nuti wal jaallate maal? Wanti kun abbaa keenya irratti qaban. Abbaa keenya irratti rakkoo hin qaba abbaan keenya kana keessatti hin gaafatamaa wayii qaba. Jechuun abbaan keessan nikaa godhe abbaan nikaa godhee jira. Jarri amma qaadii garuu ani isa yoo dubbise yookaan isa dubbise malee ni ulfaata amma murtii godhuun aslitti immoo yoo gartee ni nikaan ni hiikamu haa ta'u immoo
isa gaafachuun isiillee gaafachuun dirqama asirraan amma qilleensarraan murtii kannuun gartee ni ulfaata akkas Ese kuturi ke sanit ke tana. Jazakallah ya kasa. ayya hello الو oh شيخ السلام عليكم. waalaikum salaam warahmatullah ان شاء الله شيخ لا بيرتني ميغالين غوا ayya بي اروا ترى جربيتا سعودي تنا يروكا رمضان عيد الفطر تنا يعني زكاة الفطر حرام نتي بابتا نتي نيغاو akkamiin si ga'e zakaatul fitrii sitti hin ga'u hin ta'u يتو هنغاو نتي هنغاو غرو مو سان نتي خنني نمون تكو تكو نما فرادو غري مو ودي دولي اكتيا سجراج dabarsaa هنغاو تنت nama biraa hin ga'u zakaatul fitrii abadan و teetifuuf irraa baasuu سونينغاو qabdaa maal هيا من teetifuuf irraa baasuu qabdaa maal fudhattaan je zakaatul fitrii miskiina umaan دوغا qabu هيا شيخا مي وانت كان دي ماسي بيجتين يتنمني والجيرا دبرا تكا جرغان تكن باجناني ayye warri abbaa kanaati si irraa furanii abbaa haleetti kanneen garuu jarri kun waluma jijjiirraa sanaa baay'atee ajeelii addaraabaa amee dubbii kanaa walitti narraa namni haraami guyyaa tokkocha heerumsiisuu jedha kana garagara moo intala namicha kana xiqqoo haga guddootti gandi kun ganda kanarraa fuudhutti haraami dubbii kanaatti naan bahin. wal gara yaaniiti yoo ati obboleettii isaa fuute atilleen obboleettii kan ni taaf si gala akkana akkatti wal jijjiirraa akka wal gara. wal gara yaaniini afaan arabaatti shigaar jaaniini ulamaan heddurra wal dhabde yoo gartee atillee maarii yoo kanniteef intala namaa sanii warri sanilleen obboleettii teeti yoo maarii kanneef rakkoon qabu maarii yoo maariin hin jiraan akkasitti fuudhataa yoo maariin hin jiraanne haraami jazakallah khairani bakka tanaa naa galuu didiyanii haraam jennaani gaa irreedduun nama keenyaa ijoollee kudha shan waliin qabu kun wal jijjiirraa tanaa baay'ata akka waan jiru itti rakkadheewu akkas ayya jazakallah khairan obbo Sanaaris السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجا ترى بشأن واري اي نعم ايوه قاعد تكو قوار اي waa'ee soomana irraa jechuudha fakkeenyaaf haati manaatti gabbaan manaa tokko yoo dogongoraan ramadaana keessa ka badii dalagan taate jechuudha ilmi dhiiraa tokko immoo baatii bulii 60 soomaa jedha isiin haati manaa mootiyyuu bulii 60 sin jechuudha adii heejiin waan qabdu jidduu kanatti akkam ta'uu dandeessi wanni jiru yoo inni dirqiidhaan isi yoo jirafe isi irran jiru yoo inni dirqiidhaan guyyaa katti daamu taate isi irran jiru yoo immoo isiinis guyyaa hayyamtee fi wajjirafan innilleen adabni isaa ammaa gabra bilisoomsu ammaa baatii lama wal jala soomanu wal jala walit dhaabee jechu ammaa miskiina 60 nyaachisu isiilleen akkasumatti ammaa gabra bilisoomsu ammaa wal jala gartee baatii lama soomanu amma gabra amma oo miskiina 60 nyaachisu isiin soomana baatii lama wal jala soomantu kana heydii yoo dhufe heydiin guyyaa 5 irraa yaa'ee guyyaa 6 yoo xaharatte soomana achumarraa kaaftimmaas heydiidhaaf rakkoon qabu. Barakallahu fiikum yoo maasaan tokko naan galin ayyee galato jazakallahu khairan rabbi umurii keessan nu haa dheeratu sheek aamin aamin